السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا هذا هو بقى، أنا جاي نفتح. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. Gaariidha bareeda. Yaada. Gaariidha qad kaana lakum. قد كان لكم Dhugumatti isinii taheeti jira. آية. Gorsi isinii tahee jira. Tanmina ta'ziimaa jenneetuma. Alaamatun adiimatun daallatun alaa sidqi maa aquulu lakum jechuudha. Dhugumatti isiniif tahee jira. Gorsi isinii tahee jira. Mallattoon guddoon ani dhugaa dubbatu irratti qaceelchitu dhugumatti isinii taheeti jira. Ayyuhal kaafiruuna jechuudha jedhani. Yaa kaafirtoota almutaqaddimu zikriin isaanii kan dabree jechuudha. Orma mushrika makkaa kana baana. Dhugumatti isinii taheeti jira. Gorsi guddoo taate dhugumatti isinii tahe jechuudha. Taateen jenne tahe jechuun kun ta'anii isa kanaatu غير حقيقي. غير حقيقي هقوته كانتي ديفني كان جيتشو دندينيا دجدا مقامنا dhugumatti isinii tahe mallattoon guddaan isinii tahe dhugaa dubbatoo hojjetata kan qaceelchitu takka gorsi guddoo taate isinii tahe yaa kaafirtoota haya في فئتين التقتا. fi fi'atayni jam'aata lamaan keessatti jechu jam'aata lamaan keessatti fi'atayni hogguu jedhan firqatayni fi fi'ateeniin tuuta lamaan keessatti jechuudha. Tuuti takka ta muslimaati. Tuuti takka ta mushrikaati. Kaafirtoota Qureeshi jechuudha. Kanaafuu tuuta lama keessatti dhugumatti isinii taheeti jira. Iltaqataa. التقتا. Tuuti lamaan suni ta wal tuyxe jechuudha. Ta wal qunnamtee wal tuyxe. Ta wal tuyxe jechuudha. Tuuti lamaan suni ta wal tuyxe jechuudha. Maaliif jam'aa kanaan fi'aa jedhan hogguu jedhan hogguu rakkoon argamteellee tuutti tuni naannoo karaa tokkotti hogguu wanni rakkoon argamteellee karaa walitti deebiti. Eeyyee bifa kanaafis ni jedhan jedhan. Gama kaaniti jechuudha. Tuuta jechuun isii tuuta guddoo takkarraa takka jam'aata tokkorraa jechuu ka kophaa baate jechuudha. Muramte jechuudha. Saniifis ni jedhanii ni fi'a. Tuuta lamaan keessatti dhugumatti gorsi guddoo taate isinii taateti jirti. Isinii taate jirti yaa kaafirtoota tuuta lamaan keessatti. Iltaqata tuuti lamaan sun hawal tuyxe jechuudha. Kuni maal himaa jira? Waa'ee lola Badrii himaa jira jechuudha. Waa'ee lola Badriiti haasi jechuudha Allah subhaanahu wa ta'ala. Iltaqataa hawal tuyxe jechuudha. Akkamitti duuba maaltu jira yoo jenne tuun maal keessa lolti tuun maaliif lolti hogguu jenne fi'atun tuqaatilu. فئة تقاتل Tuuti takka ni lolti في سبيل الله. yaa Allah keessa lolti jechuudha. Gareen gaa Nabi Muhammad kuni Nabi Muhammadii fi orma wajjin jiran suni jechuudha. Nama dhibba iddaan keenya iddatu jechuu qoomii xaalusa jira Rasul alayhi salaatu wassalaam. Nama dhibba sadii fi gara 13, 14, 15 jechuudha ji'a kana jiran jaa jira. Kaafirtoonni immoo nama 1,000 guutan jechuudha. Kanaafuu fi'atun tuuti takka tuqaatilu fi sabilillah karaa Allah keessatti lolti jechuudha.
garee muslimaatun jechuudha. Wa ukhraa kaafiratun وأخرى كافرة wa fi'atun ukhraa tuutti biroo immoo kaafiratun kaafira Qureeshii kana jechuun kaafira Qureeshiiti. Kitaabni kun egaa kaafirtootuma gartanii dubbatame kana jechuun holqa Qureeshii kana ja'a jirra osuma Yahudoota hin ta'in jechuudha. Isaan kana duuba tuutti biroo duuba kaafiratun كافرة amma maalirraa beekna min baabil iktifaa'i jedhaniiti amantaan kun lisaanni kun kana kenna. Maal kaafiratun jechuu kanarraa maal beekna? Fi'atun mu'minatun tuqaatilu fi sabiilillah jechuu beekna. Tuuti takka mu'mina ni lolti karaa Allah keessatti jihaada keessatti lolaa jirti. Wa fi'atun ukhraa tuuti biroo hoo kaafiratun kaafira. Kaafira jechuu kana asitti ibseeti tuqaatiluu san irraa dhiisee jirte tuqaatilu fi sabiilil xaaguuti jennaan. Isiin tun ammoo karaa shayxaanaa keessatti lolti. Duraa sanirraa maal gate? Fi'atu mu'minaa gate. Isii tanarraa maal gate? Wafi'atun jechuudha ukhraa kaafiratun tuqaatilu fi sabiili xaaguuti jechuudha. Karaa shayxaanaa keessatti hasan keessatti lolti. Garee lamaan kanaatu walitti dhufe duuba. Yarownahum يرونهم jechuudha egaa isaan ni arganii misleehim مثل مثليهم harka isaanii lamatti argan jechuu duuba. Harka isaanii lamatti arganii eenyutu arga? Jamaan kaafirtoota mushriktoonni kun muslimtoota kana harka ifii lama garte qixxee lakkoofsa isaanii lama garte isaan nama kumaa mire 313 kan 2,000tti argan jechuudha. Waan ajaa'ibaati yeroo waliin naquuf deemaa bara akkasitti argan jechuudha. Takkaa'uu immoo jarri muslimaa keenya kun jarri muslimaa keenya kuni jara kaafirtootaa san qixxee lamatti argan jechuudha. Dhiiroo jarri kaafiraa kun 314 kan harkuma lama nuti deebi'an malee waadila kanan guddatanidha. Jarri immoo harka ifii lama 2,000tti argaa jira. Walitti oofaa jira bara. Namuu gartee akka waliin sodaanne jechuudha jagnoonsee waliin naquu deema kan inni subhaanahu wa ta'aalaa haqa mul'isuu liyuhiqqa al-haqqa wa yubtila al-baaxila hajuu sanii lolli lola seena qabeessa sheera fi gartee ammaan tana useyraa san osoo hin ta'in isin kun isin sun sanitti aanti malee kan sadarkaa tokkoffarratti baname isa waan ta'eef kanaafu rabbi subhaanahu wa ta'aalaa bifa kanaa walitti oofe duuba. Wali oofe walitti fide duuba. رأي العين رأي العين رأي العين jechuun argaa ijaa keessatti jechuudha. Argaa ijaa keessatti mazira mu'akkidun taroonahum jechuudha. Isaan sani yeroonahum isaan sanni arganii misliim harka ifii lamatti arganii ra'ya al'ayni argaa ijatti jechuudha. Kaafirtoonnis dachaa lamatti duuba jara kan arganii keenya kunis jechuudha. Dachuma ifii lamatti argan malee achi ol ittiin guttanne bifa kana. Gama biraatiin suuraa anfaaliin keessatti lakkoofsa 44 irratti maal kenna? Wayuqallilukum fi a'yunihim jedha. Harka ifii lama osoo hin ta'in inumaa isinii kana ni xiqqeessa ijjiin isaanii keessatti jechuu jira jechuudha. Maaliif Allah subhaanahu wa ta'aalaa hogguu duraa inumaa harka lamaan kanarraa gaditti xiqqeessa jedhan. Haa wal seenanii jee. Eega gartee wal seenan booda walit jeynoomani wal seenan waan ta'aniif jecha hogguu walitti seenan boodan ni heddummeessu ta'u. Qixxee fi lama ta'utti argisiisa. Duraa inumaa
maal dhiiroo nama 10 moo nama 20 moo 30 moo aboo ormi waan jiruudha miimere bifa kana jechuudha. Kanaafuu Allah subhaanahu wa ta'ala bifa kanaani argamsiise. Haaya wallahu والله wallahu Allah yu'ajjidu binasrihi يؤيد بنصره tumsa isaatiin ni jabeessa من يشاء nama jabeessuu fedhu numa jabeessa jechuudha. Maaliifi bifa kanaan garsiisuun kunoo bifa kanaan akkatti walitti oofuun kun duuba. Kanaafuu waraanni maleekotaatis bareechee bu'e. Waraana laafuu miti duuba. Allah subhaanahu wa ta'ala akka jirutti jechuudha. Kanaafuu gudura kumni tokko ergame akka suuraa Anfaalitti jechuudha. Achi boodan 2,000 itti ida'ame 3,000 taha. Achi boodan 2,000 ida'ame 5,000 taha jechuudha. في فورهم هذا حجوا ب5,000 من الملائكة مردفين. Kanaafuu waraana akka gartee toohinni kun bakka qabatuuf akka islaaminaan kun bakka qabatuuf har'a usnee ilaallu rabbi subhaanahu wa ta'ala. Usnee ilaallu warri maleekotaati qawlii sanii rabbi gabbaru har'a gadi bu'uu qaba. Hanga 5,000 sadarkaa irraan jechuudha. Maaliif gargaarsa kuni addunyaa tana irratti waraana kana hogguu gartee gargaaran. Waraanni bargareen takka hogguu amma seente ammas duuba irratti taantu seena ammas duuba irratti taantu seename bifa sanii rabbi subhaanahu wa ta'ala dalage juba. Kanaafuu wallahu Allah yu'ayyidu binasri tumsa isaatiin ni jabeessa man yashaa'u nama jabeessuu fedhu jabeessa. Kanaafuu kun isin jabeessi jira Allah subhaanahu wa ta'ala bifa kanaan tarkaanfiin bareedan fudhatame duuba. Waa dubbii laafuu miti. Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam hogguu duraagaa وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم جنة. إسان أمو سلان ميشاتك أبي سفيان فان راقناك أن جانبا إفين غرقار رشاني باري سن إذا طائفتين بايلمو قد يبقى سبحانه وتعالى بفصنين بياني حقو بيان أبي سفيان فان إن في ذلك مذكوري سنين كيست يجود نموت هدو إكيسي غرسيسو سنين كيست لعبرة عبرة غرس قدو تاتي إلالتي قداتي كهذا دوبا الله سبحانه وتعالى لأولي الأبصار warreen gartee ijjiin qabuuf jechuu warreen ijjiin qabaniif jechuu ijjiin jechuun laa ta'amal absaaru walaakin ta'amal qulubu latii fi sudur ya Allah subhaanahu wa ta'ala tuni ballooni sinma qabata akka ammaa gartee zaahiraa waa ilaaluu tan eenyumaatu qaba namni amantaa qabus qaba amantaa hin qabne sinma qaba wanka munaafiqni ni qaba firqaan ni qaba kaafirri ni qaba eenyumaatu qaba tanaa miti dubbii warreen gartee ijjiin qabuuf jechuun warreen ijjiin qalbiidhaa qabuuf jechuudha duuba. زين للناس gaariidha. Amma kana gali. Allah subhaanahu wa ta'ala zuyyina linnaasi jedhe. Maalifi ilmi namaa kuni ogguu laallu waan ajaa'ibaati. Waan isaa zayyanamee jira. Gaariidha jechuudha. Maaliif jechuudha wanni hedduu ziinaa namaa godhame jechuudha. Waa'ee addunyaa tana waa'ee gartee ilmaanii wantoota addunyaa tanarra ziinaa hedduu jira jechuudha. Namni jechuudha qalbii keessaa kan hin qabu sabaa sanii dagatamu jechuudha dagamu amantaa tanarraa jechuudha. Kanaafi isii tana dubbatuuf deema ziinawwan kana jechuudha. Addunyaan sagalee kudha waan ta'an kan jedhanis hoonuu asuma jira fakkaata. Kanumaafu jechuun meen ilaalla.
wanni namatti das godhame maali jennee laalla. Zujina linnaasi ilma namaatiif ni miidhayfameeya hubbu shahawaati. حب الشهوات Wantoota lubbawwan namaa fiitu garte jaalatuutu miidhayfameefi jechuu bareeffameefi jechuudha. Wantoota lubbawwan namaa fiitu. Amma gaa addunyaa jedhan tana shahawaatuma jeen jechuudha Allah subhanahu wa ta'ala. Ayya shahawaatuma jeen ziinumaa bar. Ziinuma mallee gartanii ammaan tana jechuudha dachiitis ni jira. Kanaafuu ilma namaatiif ni miidheffamee ni bareeffame wantoota lubbawwan namaa fiitu jaalatuutu miidheffameefi eenyu zayyaneef yoo jennu Allahumma subhanahu wa ta'ala inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum jaabar. Allah subhanahu wa ta'ala nuti ni goone waan dachirratti jiru jechuudha. Wanni dachirra jiru lubbu qabeetiin jira. Lubbu qabeetiin jira, mayri jira, ma'adinni adda addaa jechuudha. Albuudan adda addaa dachee sana keessatti jira jechuudha. Ziinatan laha bareedumina goone dachii sanaaf linabluwahum nuti akka isaan mokorruuf jechuudha. Kanaafuu jinsuma ilma namaa kana jechuudha guutumattu jechuudha. Shahwaatiin jenne fedhinnaa jechuun kun lubbuun namaa kun gara waan feetutti butamuu jira. Gara waan feetu sanitti harkifamtee butamuu jechuudha. Addunyaa kanaan jechuudha shahwaata je'eetuma Allah subhanahu wa ta'ala xiqqeessuudhaaf jechuudha. Tuni fedhinnuma malee maal keessa jirti jechuu isaati. Kanaafuu kanaatu miidheffameefi maali inni kun hogguu jenne shahwaanni kun minan nisaa. من النساء Nama nafsiyaan isaaniitiin ni zayyantiif. Ammas jechuun sheexaanillee ni zayyanaaf. Ammas aaliyaan isaanillee gara gaafirtoota saniin ma zayyanti. Akka bakka biratti dubbatutti. Allahallee ni zayyana. Kun cufti wal qabate. Oduu Allah keessa jiraatu baate wantummaan biraa tana ma zayyantu hin jirtu bar. Si qaceelcha waan ta'eef. Wanni gartanii shahwaanni kun bushawaatiin shahawaat kaja'amu kun mina nisaa dhalarraa haala ta'een jechuudha. Dhalarraa haala ta'e والبنين kanumaa lafa dhiitaa bannamu. Namu kanumaaf lafa dhiitatu wajjaa. Bar kana dhiise. Beeladaanu kanaaf lafa dhiitatu wajjaa. Kanatti zayyani akka godhe. Haanitti fedhinnaa godhe. Kana abbaa gartee sodaa haaliqaatiin akka ambiyoota akka jureejjii fa'aa namoota hedduu jira duuba namoonni rabbiin qaceelche jechuudha. Kanaafuu yoo akkana kan taatu akka Nabi Yusuf fa'aa. Kanaafuu akka Nabi Ibrahim fa'aa nabiyyoota guutumatti jechuudha hordoftoota babbareedalleen akkasuma kanumaafuu kanaan miidheffamee jira. Mina nisaa irraa haala ta'een walbaniina. والبنين Ilmaan dhiirarraa ammas haala ta'een ilmaanuma kanaahu ilmaan dhiiraa horuu fedha banamni. Dhiira fedha dhalaa tana fedhu duuba akkuma gartee kaafira dursanitti. Walbaniina jechuun ilmaan dhiirarraa haala ta'een jechuudha. Shahwaanni sun wal qanaxiir. والقناطير المقنطرة Horoowwan hedduu taate isiin sun al-muqanxarati isiin sun jechuudha ta walitti qabamtuu taate irraa taate jechuudha. Horoowwan hedduu taate qanaxiir jedhamu qinxaariin jechuudha. Horoowwan hedduu taate al-muqanxara isiin sun nima akka deeni beeka. Nima akka deeni isiin sun walitti qabamtuu taate jechuudha. Akkan duuba ka alfin jechuudha mu'allafaa akka jennu. Kanaafu jechuudha horoowwan hedduu taate ta walitti qabamtuu taaterraa tani taate waan akkanaaf fedha. Oduma gartee addunyaa tana inumaa guututti argatee ba. Kana wanni namni deemuuf. Horoowwan gartee walitti qabamtuu taate tun hedduun tun maalirraa kataate jennaan inumaa min al-dhahabi. من الذهب Ziqeerraa kataate. Ziquma kana
bargaa biyya takka qabaatu fedha jechuudha. Eeyyee wal fidda والفضة ammas meetarraa tataate jechuudha. Meetarraa tataate qanaaxiirri muqanxaraan suni meetarraa tataate. والخيل المسومة wal khayli mallee fardoo al musawwamati المسومة musawwamaa taate jechuudha. Mallatteeffamtuu taate jechuudha. Mallatteeffamtuu taate irraa kan taate jechuudha. Fardoon suni mallatteeffamtuu taate jechuudha. Mallattoo qabdu jechuudha. Fardi kun hin garre asuma biyyuma teenya tanaan keessattuu waan mormatti kaanii jira jechuudha. Kana irratti wanni adda addaa akka ilillitti jechuudha. Wanti itti goggodhanii jira. Asumarra jechuudha ammas mataa kanarrattis bakkoota adda addaattis kara boggaa agartanii dugdaa gadirra deemu kanas jechuudha. Dheeraa kanarrattis jechuudha. Wantoota itti goggodhanii jira jechuudha. Fardoo mallatteeffamtuu taaterraa kan taate takkaa fardoo dheechifamtuu taaterraa kan taate fardoo cocolleeffamtuu taaterraa kan taate jechuudha. Maaliif harkatti waa kaanii addattis kallachattis waa kaanii bifa akkanaa kana fedha jechuudha. Amma kun immas maaliif deebi'e amma gaafa duraa gaa lubbu qabeetii tana yaabbatanii deemanii bire amma maal fedha gaa makiinaa gurguddaa sangartanii jajjabduu tamanaa sangaa miliyoona shantamaa jaatamaa sana gaa kaan ammas kan inni irraa qabu kanaaf dhiitta ta'a. Wanni kana wanni gartee dafti jiru aboo kana duuba bifa kana fedha jechuudha. Wal an'aam والأنعام ammas an'aamarraa jam'u na'aamin jedhaniiti an'aamarraa ammas haala ta'een jechuudha. Shahawaanni suni duuba an'aamarraa haala ta'een jechuudha. An'aama jechuun kuni jam'u na'aamin jenneetuma beeyladoota jechuudha. Beeyladoota gaala, looni, re'ee fi hoolaa kana qabaatu fedha. Akkuma amma biyya Arabaa kana keessatti osuma amma bakka biraa jiru wantoota kana bara abaatee osuma hogguu gartee itti haajamu kana alaa bituu dhabe wanni cufti wal dandeesse kana fedha duuba. Akkuma argamaa jiru kana bifa sani. Keenya silaan odoo akkatti wal qixxooyte inuma fedhaa bar. Silaa wannummaan olii gad deemuuf hin jiru wannummaan keenya. Wal qixxaattee fi bakka sanaaf deema malee wannummaan deemuuf hin jiru bar. Ajaa'iba bar. Wal harsi. خيل أنعاما جمته Khayliin an'aama keessan seentu. Khayliin an'aama keessan seentu. An'aamni kuni gaariidha. Minal ibil isneyn ومن البقر اثنين ومن الضأن اثنين ومن الغنم اثنين 8 أزواج jedhaniin inni kun kophaadha. Akkasi jechuudha ra'aaman jedhamtu maaliif ni'imawwan Allah subhaanahu wa ta'ala waan keessatti qananiin heddummaatiif jecha gara an'aamaa jedhanii bifa kanaan akkasitti waamanii akka kana. Inni kun waan itti fayyadaman nyaatuu fa'aan aannan isii dhuguu fa'aan gaafa duraa gaa hadhoo fa'aan ammallee kophee fa'aa irraa tolfatu wantoota min aswaafihaa wa awbaarihaa ashaarii asaasa wama ta'an ilaahi wantoota hedduu irraa dalagama duuba namni hin beekne malee waan guddaatu irraa dalagama waan ta'eef akkasanii jechuun bifa san deema. Kun immoo yaabbuma keessatti gaafas yaabbiidha jechuudha akkuma makiinaa tanaa akka makiinaa tana khayliin kuni gara biraatiin jechuudha gaangee gara biraatiin harree akkanuma yaabbatan duuba. Gaallinis jechuudha ni yaabbatama garuu an'aama keessa jira malee akkasanii. والحرث Ooyruurraa akka ta'e jechuudha. Ooyruurraa. Harsi yogguu jedhu ismu limaa yuhrasu jedhan. Ooyruurraa ammas haala ta'een jechuudha shahawaanni suni bushaawwata kan jenne suni ooyruurraa jechuudha haala ta'een waan facaafamaa kana jechuudha kanarra haala ta'een jechuudha. Akkana fedhan mi'a fi amma nisaa'ii takka yoo jenne ilmaan dhiiraa lama yoo jenne
Haaya qanaxiira muqanxaraa sanziqiyaa fi meeta hogguu jenne afur dhufe. Waa'ee yaabbatan hogguu jenne shani. An'aamni kun immoo inni kun sadii jennee qabnaa. Re'een tuni re'ee qal'oo fi re'ee furdoo jedhanii jira. Kanaafuu hoolaa fi wanni walirratti qabna. Sadeen kana hogguu fuunee irra feenyee jaha torba saddeeti ta'a miredha. Jaha torba saddeet ta'a. Ooruu tanaa wajjinoo sagal ta'a sagal. jechuudha. Ooruu tanaa wajjin sagal ta'a jechuudha. Ooruu tana irraa booda'anse. Ooruu tana irraa booda'anse. Ooruun tuni ta'aba qabdi, barcinqii qabdi. Haruu faayidaa guddaa qabdi. Gama akhiratti haruu cinqii qabdi. Sullii qabdi, xiqqeenya qabdi. Muhammad alayhi salaatu wassalaam akka dubbatutti jechuudha. Meeshaan tokko gartee hogguu wanni seene mana san gartanii meeshaan gartee waa qonnaa kun qaba. Xiqqeenya naqu malee hamma taane takka jechuudha. Maalifi namoota waan saniin jechuudha akhiraa kanarraa dagame baana jechuudha. Kaan ammoo laa aghrisu gharsan walaa azra'u zar'an walaa kala minhu xayru walaa kaza illaa kaana lahu sadaqaa jedhaa jira. Kanumaafuu jechuudha itti waamaa jira jechuudha. Kaan ammoo akkuma kan gartee nama du'uun teenyee takka irratti kan qabatee deemu sun immoo karuu dalagaan kun dalagaa gad aanaa waan ta'eef jechuudha bifa saniin ilaalama. ذلك متاع الحياة الدنيا. ذلك متاع الحياة الدنيا. Saayilaan kun duuba qananii jiruu addunyaatti jedhama jechuudha. Qananii jiruu addunyaatti jedhama jechuudha. Saayilaan kun jechuudha qananii jiruu addunyaatti jechuudha. Addunyaa jechuun kanuma yaada jedhama. Isuma kana. Bifa kanaan jechuudha laalama. Kunis jechuudha gara qabeenya guddaadha ziqaameen jechuudha waan gartee daldaloonni jechuudha gadun naannessu. Kunis jechuudha akkanas baadiyyaas gadi bu'ee egaa horsiisee bulaa kanas kaasee jira. Waan kana cufa walumatti qabatuu fedha. Inni kun immoo inni dubbatame kun qananii jiruu addunyaati. Qananuma jiruu addunyaati malee waan biraati miti. والله والله الله عنده isa biratti duuba gartanii tahaadha. حسن المآب. Gaariin deebii isa biratti ta'a jechuudha. Gaariin deebiidha. Deebiin gaarii taate garte Allah biratti taa'adha. Kana jannata jechuudha. Jannanni isa biratti taa'adha. Jiruu addunyaa tanaan dagamuu dhabanii bifa kana deemu dirqama namarratti jiru jechuudha. Inni rabbitti amane faan akkasitti jechuu yoo qabate malee ani akka isirraa gartee hin dagamne takkatti jechuudha. Maalifi Allah subhaanahu wa ta'ala addunyaa akhiraa cufaa isaa qaba jechuudha. Kanaafuu jechuudha gati aanaa kanaatti achi qulqullaa'ee isii tanatti yaada guddaa godhu osoo hin ta'in yaadni guddaan akhiraa ta'e isii tanas jechuudha itti jireenya fi jannataa fi waayyuu bitatuudhaaf jecha bifa saniin hogguu qabaate rakkoon qabu jedhanii itti kaa'anii bifa saniin ilaalla. قل Jedhe yaa Nabi Muhammadoo jedhe أنبئكم sa'an isin odeessuume بخير من ذلكم. bikheerin isa irra caalaa ta'e isin odeessu min daalikum jechuudha sanirra jechuudha. Sanirra isa irra caalaa ta'e wayi addunyaa saayilaan kana garte shahawaata kanarra kati xiqqeesse barfedhuma jeen kanarra karra caalaa ta'e an isin odeessuu jedheeni. Gaariidha lilladiina ittaqaw للذين اتقوا warreen Allaha sodaataniif takka warreen shirkii fi macaasii eeggataniif ni jiraaya. عند ربهم Rabbii isaanii biratti ni jiraa fi جنات iddoowwaniitu jiraa fi jannata jaanka iddoowwaniitu jiraa fi lilladiina ittaqaw warreen shirkii fi macaasii eeggataniif warreen rabbii isaanii sodaataniif waan rabbiin isaan itti ajaje dalaganii waan Allah irraa dhorge irraa warreen fagaataniif
عند ربهم ربي إساني برت الظرف متعلق بالجار والمجرور قبله جنان ربي إساني برت مال تجرا في جنات الدوني تجرا في الدوني تجرا في إيه، جنة جتشون كون الدوني جتشون كفن كنيت يا تجري تجري تنيات دوب جنة وانسون تنيات تجري من تنيات تحتها من تحت الأنهار من تحت يا جل إسيتي تنيات النهار لقي هدو كياتو لقين هدو جل إسيتي خياتو ما الجملة أنا ما القونا قار الصفة قونا جناتي سني تجري ياتو تتاتي من تحت يا جل قرت جنة وان سنيتي النهار لقين هدو ياتو تتاتي وقو قري من تحت يا جل وقو قري تحت حاجة جلسني آتي جل iddoo san jalatti ni haati jalarraas ni haati duuba akkasi duuba laggeen hedduun kun maal yogguu jenne aayya aannan qulqullii ajaa'iba duuba bishaan qulqullii nasali musaffaa daa'ima gartanii qulqullii akkuma sani jechuudha sharaaba gartanii min qabli lazzatin kaju kana farshoo jechuudha. Maqaa wal dhufe malee barwanni kuni wanti jannata keessaa kuni maal عين نأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر دوبا مقا ولو في دوبا جاي برب أكا صفات خالقا خنتي مقا ولو في مالي وادي مسوني دمونو تبين وحنامي تدو ها فرشون دوني شراب وما مقا كسيتين وامم هايا مقا خرا الدنيا خنا وولو فاتي متيجي مشان كوني سكسما مفكسي لالا إيه حال خناني لالا farshoo sana irraa ta'e waa hisaaban qabu jedhema. Hammaan nam tokkoo ta'e. Samara'eet na'iima wa mulkan kabiiraa jaa bar mootummaa bar. Namichi tokko mootummaa miskiinni Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam akka juutti miskiinni bar gadi aanan jannataa oggoo oofanii jaa gara mootummaa 15 ta'a addunyaa fa'aa argatu jechuudha. Saniif bifa adda addaatiin jira jechuudha. Haaninu waan rabbiin isaanii ta'e inuman beekamu duuba. Inuman beekamu bara waan ajaa'ibaati. Xayyaara sii kennanii waan ajaa'ibaa. Maleekota tanaa shofeera ta'ee nama oofa jedhan. Haaxarootti illee si hin haajamtu. Maallaqa kafaltu. Wanni kananii waan ajaa'ibaati. Yoo qaceeltan gaawaa waan ajaa'ibaatu jiraa jedhaa jiran jechuudha. Jalas ni nyaati jalarraas ni nyaati jettee walii galchina jechuudha. Min taate ajjaari amaarii joon jedhan isummaanuu jannaati jechuun iddummaanuu mukkeen kanaa bar iddoo asaakiltii kana jechuudha. Khaalidiina fiihaa. خالدين فيها Khaalidiina fiihaa isii keessatti abada haala taaniin jechuudha. Isii keessatti abada haala taaniin jechuudha. Maaltu balaagaa isaati. Amma bifa kanaa yoo rabbi akkasitti kasii ta'u taate yaa boo oduma qaxara rabbi nama cabsuu baate oduu jaa oduma umruma sana rabbi isa haaya kajaan kanaaf haalidiina keessatti zalaalam abada haala ta'aniin jechuudha. Aboogaa dubbiin akkatti eega tolte qananiin akkatti yoo tolte eega warri kunis gaa way dhabamuu ta'a. Namichi wanni takka gaa wanni isa shaakalu hin jirtu jedhanii azaananiitis namni achi keessaa si oofu hin jiru jedha. Ni azaananii maali jettee olii gadi deddeemu. Kanan uuma malee wanni takka uumaan jirtu jedha. Wannummaan si shaakalaa hin jirtu. Kana taanaan gaa warra gaa warruma kana gaa filaan odoo hisaaban ala gaa biliyoona fi miliyoona sitti gad naqanii akkamii akkana feeti fakkaate nafsiyyaan jechuudha. Waan ta'uuf mee maal jee waazwaajuun. وأزواج مطهرة Waazwaajuun jechuudha gaa jamu zawjin jennee beeraniitu jiraaf jechuudha. Beeraniitu jiraafi beeraniitu jiraaf. Beeraniitu jiraaf. Eeyyee
جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها جرا وأزواج أمس بيرانيت جرا بيران كم حسابا على جاجرا حسابا على يا ترباتا ميلا ممو بفا اتخنمتو بفا اسين تاتي أكاتا أخلاق إسيتي في أكاتا قرتي أوما إسيلا ندبتي يجورا حديث رسول محمد عليه الصلاة والسلام أمو سني أولو إتما قدنا قابل جاء ربيتي وان إجائباتي أنافو mannummaan tokkichi ati qabdu fooqin takkittiin gara akka addunyaa kanatti jechuudha gara mitirummaan isii jechuudha gara nusa sa'aaf adeemsa jedhanii bara. Miskiina asii amma waa xiqqishoo jechuudha mitira waa xiqqishoo itti kan kanaaf dubbiin kanaafiti dubbii ajaa'ibaati. Mootummaatu qophaa'e horfeessee isa kana galata galcheef duuba. Biraniitu jiraaf hedduun jechuudha. Jennaani dhiiroo gaa dubbiin jabduun nama qabatte furmaata kan abbaa barbaade malee horan jedhanii takka dhageessini dhala jee tokkotu lafaa ka'e jedhe. Awwani dhaltaa waan rakkoo hin jiru. Walummaa ishta'uun rabbii goma takka dura dhaabbatu tu. Tokkoon qota jee lafaa ka'e jee bada Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam. Aboota maal taate usii kanani maaluma taate jennaan amma rabbi taraa takka gaa sossoobeetu bal'aalaa qaba. Daqiiquma waa xiqqishootti facaasee bilchaatee uudessee mee maalumaaf jechuun waan kana ifta abdatu nagaa teessa haa ta'u fedhinnaa akka dura dhaabbannu jenneeti atis ganaatti deebita ittiin deebi'u midhaanuma kana akkam godhan duuba barbadhu uuddi asii samitti ol kutte kan akka godhunu beekatii ati usiinuma qananiime akka kana duuba waan ajaa'ibaati. Amma beeran kana yoo namichi hooni kanani uutana malee wanti biraan jiraati nyaatee dhuguu kana yoo ta'e baxiraan yookaan namichi kana beeran itti heddumaatu qaba. Itti heddumaatu qaba. Amma tokko itti heddummaate kana yoo gizee gari xaaraan qabu jette xaaraan qabu yoo jette rakkoo mata rakkoodha. Uummata kanaaf rakkoodha. أنا وأنت مطهرة الله سبحانه وتعالى مطهرة مطهرة إتين سن قل فمتو تتاتي جو قل فمتو تتا قل فمتو تتا وأنا جايباتي با قل فمتو تتاتي وأني أكغرتني أحرار بن سنة هيتيني سنجيرو وأنما أنت كنجرتو فنجان هنجيراني مزيين هنجيرو منجين هنجيرو bar homaa takka hin jiran ja'a jirani bar haan cufti wanti takka homaa akkanuma qulqullii biliilloma namni waan ajaa'ibaati akkasani duuba Allah subhanahu wa ta'ala ورضوان من الله ورضوان من الله ammas maaltu isaaniif jira jaalala gartee Allah irraa taate isaaniif jira jechuudha tanwiina taaziimati jaalala guddoo gartee Allah irraa taate santu jiraaf jechuudha jaalala guddoo Allah irraa taateetoo isaaniif jira duuba. Tanwiina taaziima tafkiima jedhani. Jaalala guddoo Allah irraa taateetoo tanwiinni kun taaziima kenne minallaa Allah irraa ta'ullee gartee guddina biraa kenniti. Jaalala guddoo Allah irraa taateetoo isaaniif jira. Otoo jaalaltu kun jiraatuu baate gaaf tokko rabbuma kanaan wal dhabuu fa'aa dhufaa ba'a. Homaa wal dhabiin hin jirtu naaf isaa jidduu. أكخانا والله والله الله بصير الله سبحانه وتعالى هدو أرقادا بالعباد قبروت هدو أرقادا الله سبحانه وتعالى قبروت إساقنا هدو أرقادا مثلا لا تخفى على الله من شيء جابر شفتنو قبروت مساج جامعة ربي قبروا باتو رعات الرحمن أبداج أنا عفو مالي في قوفتان أنا ما جتشو عادي خي خقوليس قوفتا إساج لتا خبوليس بولي أقرتين بولينيس خي جمدو
har'a Allah subhaanahu wa ta'ala gabroota isaa argaadha. Quba qabaataadha. Gabroota isaa gaggaarii kanas quba qabaataadha. Kunis gaa wanni jalaa dhukattu hin jirtu. Akka kana ammoo asitti kan dubbannu gabrootuma gartee gaggaarii rabbii qaceelche kanatti jira. Mee gabroota jechuun akkami mee asitti jechuudha. ودخول اللي مكبرت خسين اللي تاتي أما أست يدخل في ذلك دخول أوليا كجاء كان مال يوجن الذين يقولون برقبرو الله تجتون هم إسانسون الذين يقولون والرنجاء سنيد والرنجاء سنيبر والرنجاء سنيد برقبرو الله تيبر أمال جان ربنا يا ربي خينيا إننا نوتي آمنا دوبا نوتي أمن نجرا نوتي مقتنغا ربي في التهمة جبت جالا خندو كان هابا دعاء إلى دوبا أمن نجتون كوني دلقا غاري ربي براق أبن توقو قرآن ندو خنان قوتما دعاء إنساني أكم حديثتي خنان قوتما مالي نوتي أمن يا ربي خينيا نوتي أمن waan nuti amanneef jecha isiin tun gaarii nuti qabnu tokkoon tawassula sitti taanaa faghfir lana ذنوبنا yafaatiin sababii jaaduuba sababii tanaan ati nu araarami dhunuubanaa dilowwan teenya nu araarami sababii kanaan tawassula sitti taaneti nu araarami dilowwan teenya hedduu qabna waan ta'eef nuuf araarami warreen jee rabbi isaa kadhatu saniitu gabroota jechuun nuti saalee ji'u sanii miti. Kana halkan waan ajaa'iba rabbiiti dhaabbataa bulu halkan bu'aa bulu rabbii kanatti heerume cufaa gartee wawwaatu kana jechuudha. Kan ammallee gartanii duuba dhiiroo akkamii karaa kaaniin kajeelaa kana kan sodaataa bifa kanaan deemu kana jechuudha. وقنا عذاب النار أتني توقنا يجو يعني وقنا نتسي يا الله يا ربي خيرنا نتسي دوبا عذاب النار قطعات إبدرة نتسي قطعات إبدرة دوبا نتسي يجو بريدة الصابرين برقا قبروتا جتشوني namoota akkami assaabiriin ammallee warreen الصابرين warreen obsan jechuudha. Warreen obsan wasaabiriin jenne gartani assaabiriin booda irratti wasaadiqiin jee ofaa jira malee amma akkana godhe duba Allah subhaanahu wa ta'ala inni kun walitti maxxaniinsa ciminaa qaba jechuudha. Duraatiin jechuudha. Assaabiriin gabroota jechuun ammas warreen obsan sani. warreen obsa qaban jechuudha. Obsi kun egaa akka amantaatti jennutti ibaaduma taana, ibaaduma dalagaan taana, maa qaraatiin taana, maa qaraayisuun taana, maa salaatan taana, maa soomanan taana, maa kadhaan taana, maa rabbi zakaruun taana, gabbaroota adda addaa akka gabbartu kana jechuudha. Kanarratti turu. Gaarii nama ajajjuu irrattis, waayyuma irratti waan kana qabdee dhiibuu qabdee jechuudha. Inni tokko isa kan. Inni kun ammoo bakka musiiba irratti obsuu jennu kun. Inni kun ammoo haraamirraa obsuu jedhan kan. Haraamirraa obsuu. Bifa kanatti kati deema. Isaanan jechuudha obsanii wassaadiqiina. والصادقين Warreen dhugaa dubbatan jechuun mas. Gaarii warreen dhugaa dubbatan jechuudha. Abbul hadiisi ilayya asdaqu rasuul alayhi salaatu wassalaam. Kanaafu warreen dhugaa dubbatan dhugaa irratti humnaanii kan deeman jechuudha. Isaani jechuudha. Sidqii haruma cufa keessatti jechuudha. Amantaa kana keessattis waayyumaa keessatti dhugaadhaan
ejjennoo sanaan ka deeman. Walqoonitiina والقانتين warreen Allaha qaalii godhan duuba. Warreen Allaha qaalii godhan duuba. Allaha qaalii godhan jechuudha. Kunuunni kuni bakka bakkatti wal dhaba gaa'ii kun amma xaa'ati jechuudha. Warreen Allaha qaalii godhan jechuudha duuba. والمنفقين Warreen kennatan ammas warreen achi kennus beekuu qaban. Waa takka kennatus danda'uu qabu. Danda'an gartee baruu qabu. Kennaa bichaa osoo hin ta'in kennatu ammas fiiris. Kennallee jettee kennatas akkasitti deemu. Warreen kennatan jechuudha duuba. Akka kanu wal mustaghfiriina والمستغفرين akkasani duuba. Warreen ammas jechuudha araarama kadhatan duuba. Warreen araarama kadhatan bil ashaar بالأسحار jedhamu sahariin jedhaa jira. Hiraaba jedhan kan. Hiraamni kuni yeroo aakhira halkanii kana gartanii amma fajiriin saadiqni jedhan sun bahutti akka kana aakhira halkanii kan. Warreen gartee araarama kadhatan bil ashaari yeroo gartanii hiraabawwanii keessatti warreen jechuudha Allah kana araarama kadhatan jechuudha. Yeroo dhaqaaliin subhaanahu wa ta'aalaa bu'uu kana yanzilu Allah tabaraka wa ta'aalaa fi kulli leellatin ilaa sama'i duniyaa ka jedhan kan. Kanumaaf akka addunyaa irratti hirameeti ka rasuul alayhi salaatu wassalaam ji'u duuba sulusa harkanii karraa boodaa ka ji'u jira. Sulusa harkanii ka duraa ka ji'u jira. Sulusa jidduudhaa ka ji'u jira. Nifsiidha kan ji'u jira. Harka lama ammas hogguu dabre kan ji'u jira. Bifa kanaan jechuudha. Yeroodha Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa hal min saa'ilin fa'uuxiyahu. Kadhataan jira kan hin ani isaa kennu. هل من داء فأستجيب له نيامة أنجرا خلنا نساء أول هل من مستغفر فأغفر له حرارة ما خلت تجرا خلنا نساء أرغب حركون التهمة تجرا فرمات نقول جاءت تنجرا الله سبحانه وتعالى يروحنا خياتي يروحنا أرغب ما خلت تدوب يروحنا ربي إسا يخلت أنا قبروت ججول إسان إسان كان ومن الليل فتهجد نافلة الكجن كانوا ما في إسان كان ناري دا عن المضاجع خجو هذا كانوا ما في جتشودا غير من الليل ما يهجؤونا رفون إساني برو متك شجاع خناف أمتوتا ججبا كان أنا جتشودا قبرون تنخيا كان هون أكرمتي قبر خياتهم مالي صدر كقباتان anilleen biratti gartee jaalatama an gartee jaalatama anilleen gartee kan isaan jaalatu isaanilleen kana jaalata isaan kan bifa kana jechuudha. Amma waawatti sifaata osoo oofuu jidduu tana naquun jaan liddalalati alal kamaali jaan wantoonni asama kun mugaayaraa jechuudha. Mugaayaraa waati mugaayaraa kenneeti mugaayaraa zaatii jaamtise mugaayaraa sifaatati jechuudha. Jidduu naquun kun kamaaliyyummaa waan kanaa kenne jechuudha guutummina isaa kenna. بفكناتي قبرو تكناتي الله سبحانه وتعالى خجنة أرغتني إسان كان جديتك ستي دبتي جد إن شاء الله سيدنا. يا